Okay, maatiin amii saba kootuuf baga nagaan gara yuutuubii kanaatti dhuftanii yeroo darbee waan baay'ee wajjin akka barachaa turre yaadattu. Keessumaa siitingotaa fi itti fayyadama appilikeeshinoota garaa garaa fayyadamaa turre barachaa turre. Har'as namoonni muraasni karaa inboksii wanti isin na gaafattan isiniif dhoobuu yaala. Keessumattuu yeroo ammaa kana moobaayilii ismaartii qabanna baay'een keenya. Yeroo moobaayilii ismaartii kana qabannu ispeesiin keenya karaa nuyi hin beekneen nu duraa guuta. Viidiyoon nuyi keessaa qabnu baay'ee muraasa yookaan suuraan nuyi qabnu faayilii nuyi fayyadamnu baay'ee muraasa, garuu istooreejii guddaa nuyi qabnu yeroo inni itti guutee nu rakkisutu jira jechuudha. Yeroo darbe karaa telegiraamii akkamitti akka ispeesii bal'ifattan isinitti argisiiseen ture. Noormaalii karaa bilbila keessanii qafoorraan jechuudha akkamitti akka ispeesii bal'ifattan isin barsiiseen ture. Har'a immoo karaa kan biraa karaa FB karaa isin hin beekne yeroo baay'ee ispeesii keessan qabatee taa'u tokkoon isin argisiisa. Daataa keessan bantanii na wajjin hin deemtu, na hordoftu jechuudha. Ani FB koo asii galee isin hin argisiisa. Asii yeroo galtanii jirtan kun noormaalii FB koodha. Fakkeenyaaf karaa harka mirgaa giraarraa kana kan argaa jirtan mallattoo sarara sadii karaa gubbaarra jiru kana isatti bu'een keessa seena jechuudha. Karaa siitingiin naqaa. Sana booddee kun akkuma ilaalaa jirtan kana siitingoota garaa garaatu jira iddoo kana. Warra kanatti fayyadama isaa hin beeknu taanaan miidhaa hedduu qaba. Yoo itti beekne garuu baay'ee nu fayyada jechuudha. Kana hundumaa keessa gara jallaatti godatti gadi deemnee siitingii akkamitti akka ispeesii keenya yookaan miimoorii istooreejii keenya bal'ifannu isin argisiisa. Kunoo iddoo isin argaa jirtan kana jallaa dhumarra jechuudha. Kunoo clear space kan jedhu hin jira. Kunoo clear space kan jedhu kana yeroo tokko cuqaastu. Yeroo cuqaastan kun kanatti isinii fida jechuudha. Namoonni baay'een kana waan hin beekneef baay'ee miidhamu. Istooreejiin isaanii baay'ee qabamaadha. Kun karaa keessaadha kan dhaqxee diileet gochuu dandeessan. So akkuma argaa jirtan kan footoo keechii jira. Meeggaabaaytii inni qabatu wajjiniin viidiyoo keechiin hin jira. Azar keechiin wanta nuun hin beekne kan biraan illee jira jechuudha. Kanaafi viidiyoo keechii balleessuu barbaanne meeggaabaaytii keenya baay'ee qabatee jiru ta'e sarratti mallattoo raayitii kana goona yookaan cuqaasna. Yookaan footoo ta'e gubbaa kana dhaqnee kan footoo irratti cuqaasna. Yoo hunda isaa immoo gochuu barbaanne kunoo ool kan jedhu gara gubbaa waan jiruuf oolli sanaan goona. Ani itti fayyadama waan tureef clear keechii ani as keessaa qabu yookaan wantoota ani diileet gochuu danda'u 69.23 meeggaabaayitiidha. Kan keessan garuu GB guddaa ta'uu danda'a. So karaa kana galtanii karuma salphaa kunoo clear kan jedhu kanatti yoo buutan hundi isaa diileet siriif ta'ee wantoota isin hin barbaanne yookaan wantoota isin hin barbaachifne dhokatee istooreejii keessan kana qabate ofirraa kaasuu dandeessu karaa salphaa jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Namoonni baay'een iddoo kana siitingii kana hin beekan. I think akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Hordoftoonni amii saba kootuuf yuutuubii kana sabiskiraayib akka gootan abdiin qaba. Warri sabiskiraayib hin goone mallattoo sabiskiraayibii sanatti cuqaasaatii. Sana booddee mallattoo bifa notifikashiiniidhaan akka isinii galuuf mallattoo bilbilaa sanatti cuqaasaatii ool kan jedhu irra gootu jechuudha. Karuma salphaa wantoota salphaa akkasii garuu nu miidhuu danda'an walirraa barachuun hin danda'ama. Sheer godhaa hiriyoota keessaniif irraa akka barattan abdiin qaba. Amii saba kootuuf maatii keessanii galatooma isiniin jenna. Sabiskiraayib gochuu hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa.